Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Haadhallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon adda qabadhee isin deebi'e hundi keessanuu kan dhageessan kan argitan jechuudha. Waa'ee mucayyoo sanii xiqqoo ishee irratti kaasee waan ani isin dabarsutu jira jechuudha. Isheen lubbuu isheetiin darbitee jirti. Akkuma argitan fooqii jahaffaarra kan isheen rarraatee jirtu of ajjeestee jirti. Isaan ajjeese ishee of ajjeese wanni irraa beekamu hin jiru jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuutti baay'ee nama gaddisiisa hin nyaanna nama nyaatti jiruu ofii jijjiiruuf biyya ofiitii baate garuu lubbuu ofiitiin duutee jirtetu mucayyoo sun lubbuu isheetiin haa duutu garuu wanni sooshaal miidiyaa irratti haasawamu wanni tokko mataa miila qabu dhugaa rabbii ana baay'ee waan nagarramee fi na dinqisiise kanan qabadhee isinii deebi'e jechuudha miidiyaa irratti waan an argu. Namni daarektii mucayyoo tana beekee akkana taatee haala kanaan duutee miidhaa akkanatu irra gahee wanni jedhame isa dhugaa wanni ani ofii kiyyaa dhagahe hin jiru. Tokko tokko maal jedha iddoon dhaloonni ishee walaayittaadha jedha. Tokko tokko immoo hoolotaadha jedha. Yaani wanni qabatamaa wanni mul'ataa jiru hin jiru. Mucayyoon tun lubbuu isheetiin darbite. Tokko tokko Suudaan irraa as dhuftee biyya kana jechuudha Suudaan irraa as dhuftee osoo xiqqoon turin kan lubbuun ishee darbite yookaan haala amma san argitan saniin kan lubbuun ishee darbe jechaa jiran. Kana hunda keessayyuu kamtu dhugaadha Rabbi qofa beeka. Akka inni Facebook irratti argetti jechuudha. Mucayyoon tun iddoon dhaloota ishee walaayittaadha kan jedhamu ni jira. Akkamitti akka duute baay'ee kaasanii jiranii yoo waan akkasitti dhugaa jedhee fudhachuu baay'ee ulfaataadha. Hojjattee waggaa erga biyya kana dhuftee waggaa lama turtee gara biyyaatti yeroo galuuf taatu birri naa kenni jettee madaami gaafattee birri ji'a torba biraa qabdi jedhanii ishii hin dhorgachaa turte yeroo lama yeroo sadaffaatti deebiteet ishii birrii keessii kenninaa maskootii kana walawwalii birrii keessii kenninaa akka jedhamteen ani rabbi to'aa beeku kana ani waan hin beeku hin qabu isa dhugaati jechuudha wanni nan isinitti taasisu. Huma information waan hin qabu jiru garuu yeroo miidiyaa irratti waan tokko barreessan waan sobaa osoo itti makanii barreessuu baatanii baay'ee gaarii natti fakkaata baqa. Dhugumatti mucayyoon tun haala kamiin akka duute haala akkamiitiin ishiin of ajjeese maal dararaan ishii irra gahee duute osoo hin beekne osoo hin hubanne waan ta'an uummata dabarsuun gaarii miti. Wanni ani dinqisiise isa keessa tokko qabadhee kan amma asirratti isinii dhiyeessu jechuudha. Yeroo kanatti yeroo ishiin maskootii walawwaltutti haada amma ishii morma ishee irratti argitan jechuudha warra argitanii akka hin kufne haada kana goradhu. Mee yeroo madaamiin akkanatti itti haasoftu kan eenyutu dhugumatti akkasitti dhagaye I don't know baay'ee nama gaddisiisa jechuudha miidiyaa jechuun. Yeroo kana ishiinis dhuguma seetee haada mormatti gorattee maskootii qullaarraa maskootii jahaffaarraa gad kun hin fakkaata ani natti fakkaatee hin modhanne jechuudha wanni akkanaa kun. Baay'ee haasanii turanii viidiyoon argitanii jirtanii yeroo achirraa buusanis argitanii jirtanii haala kanaa lubbuun ishee darbe jedhee tokko miidiyaa irratti gadhiisee jira jechuudha. Ani kun dhugaadha jedhee hin fudhadhu jechuudha. Maaliif dhugumatti mee yeroo maskootii walawwaltu haada kana mormatti goradhuuti walawwali namni jedhu hin jira. Osuma ta'e illee cubbuu dubbachuun gaarii miti. Hin kufta haada kana mormatti goradhuuti maskootii walawwalii namni jedhu hin jiru yaa warra argitan ta'a kun baay'ee waan na dinqisiise kana nan isin biraan gahu jechuudha. Kan biraa immoo duba Suudaan keessaa as seentee sa'aatii 10 iyyuu osoo hin turre lubbuun ishii kan darbitedha. Kan hundayyuu Rabbumatu beeka. Garuu lubbuu mucayyoo tanaa haala fokkataadhaan haala baay'ee nama gaddisiisuun lubbuun ishii darbee jira. Obboleeyyan keenya ammas keessa jirtan kan biyya Beirut keessa jirtan kan biyya Suudaan jirtan kan biyya kamuu jirtan kan biyya Itoophiyaa keessa jiraatanii biyya tana dhufuuf yaaddan kan as keessa jiru garatti socho'uu dhabe. Akkamiin biyya kana keessa bahaga jedhee yaadu malee biyya kana keessa taa'een hojjedhee of qananiisa namni jedhee yaadu hin jiru. Suudaan keessa namni as dhufaa jirtan ammallee karaa seeraatiin to'annaa jala seenaa jirtan. Kanaaf karaa saniin kara Suudaaniin warri as keessa seenuuf taatan lubbuma keessan dhabuuf malee wanni isin hojiidhaaf as keessa seentan jettanii yaaddan hin jiru. Kan as keessa jiru akkamitti keessaa banna akkamitti keessaa tarda jedhee yaada jira malee. Kan biyya keessa jirtanillee hin yaaddan karaa Suudaaniin biyya kana seenuu jechuun mee biyya tana maal irraa jaalattanii karaa Suudaaniin biyya kana seentan. Annugaan isin hin jedha. Osoo biyya biraallee taatis okay biyyi tun
biyya tanaaf karaa biraatirraan biyya tana seenu mee maal ishirra jalattanii isaanu waan nyaatan dhabanii barandaarra kan bulaa jiran. Birrii isaan ka hojjetanuu argataa hin jiran. Isaan yeroo isin birrii itti dubbatan imimmaan miti dhiigatu ija keessan ol ba'a. Ifaajee keessan yeroo gaafatanitti jechuudha. Kanaaf ammoo wannan dhaamsan asirratti isin dabarsu. Ani isinirra beekee osoo hin taane warri narra beektan hundi keessanuu warri chaanaalii kiyya hordoftan hundi keessanuu anarra beektan. Garuu darbee kan haga kiyyaa kana hin beekne yoo kan jiraatu ta'e waan ta'e hundaaf waan isinirra gahe hundaaf jarjartanii lubbuu keessan of balleessuuf hin yaadina. Sababni isaas waan xiqqoo amma booka birri ji'a 7 kan dhabde akkamittan harka kiyya qullaa biyyatti gala jettee waan akkasiisa lubbuu kiyya of ajjeesuu na wayya kan jettu yoo ta'e kuni dogongora maaliif ati boroo iftaan hojjettee of jijjiiruu dandeessa waan ta'eef. Mucayyoo kaleessa dheengadda seenaa ishii isin gadhiise ishiirraa kan dhageessan birri ji'a 10 dhabdeeti kan ishiin ammallee birri nan dhabe sun hojjedde of jijjiiruu danda'a boroo iftaan keessatti argachuu nan danda'a jettee abdii kutatteeti kan ishiin hojjechaa jirtu jechuudha. Kan ji'a 10 kan ji'a 7 kan maal ka dhabantu jiran jechuudha. Kanaaf jecha ammoo waan ta'e hundaaf birrii dhabiinsa sun taane waan ta'e hundaaf akka tasaa dhiiran wal baratanii wantoota garaagaraa waan hedduutu jira jechuudha. Miidiyaa kana isin hin beektanii waan ta'eef maqaan keenya badee an akkamittan ol jedhee nama ija keessa laala jettanii lubbuu keessan irratti murteessitan waan ta'e hundaaf jechuudha. Kun dogongora guddaa nugaan isin hin jedha. Isin birris yoo dhabdan waan feetanis yoo taatan nama hojjetee of jijjiiruu danda'u. Maqaas yoo ta'e islaafuu miidiyaa irratti wanni bahu gurraachan adii jedhanii cabe yoo jedhan baqaqe jedhanii kan hin beektan jechuudha. Waan hin taanes walitti adda baallaqaniiti kan isaan gadhiisan jechuudha. Kan hundi keessanuu ni beektan jechuudha. Wanni miidiyaan hojjetu hundi dhugaa miti, hundi sobaa miti. Kuni ifa isinii ta'a. Kanaaf ammoo tuyyuu waan hin taane irratti lubbuu keessan balleessuun gaarii miti. Baqa. Oonyu warra keetiif hin jiraattu bare. Warra keetiif hin jiraattu. Kan jiraattuuf of mataa kee qofaafi. Kanaafuu warri mana keessa jiraatan ta'een kan ala keessa jiraatan birrii keessan kan isin hin kennine yoo ta'e dhibbatti hin qabnu jedhanii kan isin dhorgatan yoo ta'e tikeetii murattanii gara biyya keessanii galuudha. Namni tokko jechuudha Araboon as keessa xiqqoo kasamuun of beeku ka birrii hin qabnu lakki jedhanii kan of dura isaanii kan beekan ijoollee gara biyyaa galchaa jiran. Tikeetii muranii gara biyyaa galchaa jiran. Kuuwwan isaanii yoo akkanumaan wala dhabduu wayinii jiranii miti ka birriis hin qabne. Ka ofiifuu waan ittiin nyaatan hin qabne kan nama dabarsanii kafalanii miti kan ofiifuu waan ittiin bulan hin qabne humna ijoollee dhiiga ijoollee asitti nyaataniit yeroo isaan birrii gaafatan lubbuu isaanii baasaa jiranii. Baay'ee nama gaddisiisa jechuudha jireenyi biyya Beeruut keessaa. Yaa ta'u garuu as keessaa ba'uuf ammoo tuyyuu isin biltii ta'uu qabdan. Lubbuu keessan irratti yaadu miti. Yaa madaam yoo birrii hin qabaanne ta'e dhugumatti waan naa kafaltu hin qabne yoo kan ta'e gara biyya kiyyaa na galchi. Yoo ishiin ichichi ka jettu ta'e birrii harkaa qabdan dhugaan isin hin jedhe birrii harkaa qabdanii $300 akkasiin tikeetii keessa murattanii gara biyya keessanii galoodha. Chaansiin inni jiru kana malee lubbuu irratti of faraduun akkas ta'e baqa waan ta'e hundaafuu lubbuu keetirratti of faraduun baay'ee sassatiisa guddaadha jechuu barbaadeeti. Akkana viidiyoo tan akka jaallattan abdiin qaba. Mucayyoon duuta lubbuu ishee haa maaru. Akkamitti akka duuti biyyi ishee waggaa meeqa akkas keessa turte wanni irraa beekamu takka illee hin jiru jechuudha. Garuu sooshaal miidiyaa irratti wanni gadhiisamu waa baay'ee jira. Hoolotaas ni jedhanii dhalattuu hoolotaatis ni jedhanii ani kun hundi isaatuyyuu homaa kamtu akka dhugaadha jettee fudhattu sitti ulfaata jechuudha waan hin beekne jechuudha. Kanaaf mucayyoon lubbuun ishee darbee jira. Galtee akkuma baratamu reenfishiituu firiijii keessa jiraate wanni irraa beekamu hin jiru. Warri beektan ammoo tuyyuu komentii jalatti nu barreessuu hin dagatina. Yoo jaallattan viidiyoo tana hiriyoota keessaniif sheer godhaa jira. Isin hin jedha viidiyoo biraatiin walitti deebina. Agasitti nagaan naa tura.